Istu Ahmad baga god galatun Munir baga dagayan duskan beliin ki yada vice chair goda ne galati kobat no gobana rabbin jannat al firdaus na kana ne su sirba sa fato kuma jaw kana boda tidian nam di kaynaw share invite goda yada Christian Islaman Imbanu American Islaman Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh Sora jalala Tiada Munir Afshur Muhammad Haji Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh Ya ilman Oromo Tokuma Yoya Diada Nagajibat Mustafa Jarra Kakali Ilman Oromo da Jaina hati deise Nama dugada Bagana gandu Sheka Abuta Go tahakat rande Kulkullu Oromo da Kadir go vinjiran ne faminda vinjiran ne bagana gandu Jihad Ali Firso Ay jihad Jihad jachun nama irati nama kapsawati nama ubadu batu Dr. Hassan Jamal welcome brother bagana gandu te nama duga nama haka bagana ganjirate boleh sakiya kali wa alaikum salam Saifu Abamancha Deada share goda ni galla Tokuma Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh Taloromo Dasi jarab bagana gandufte Kaabuta Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh Lenca tokicha kabiliena bagana gandufte Kutatanama Kahak abjirat Bagana gandufte Skuntura lagi Boleh saya kali Diada Haru Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Tokuma Adinu yalman Oromo atuma Yada share invite goda Munir welcome Abdi Nasir bagana gandustan yada burte yada ya ilma Oromo Tokuma jirra jirtu nageni badada dabbal mullata bagana gandusti Hassan Jamal, Dr. Hassan Jamal, you are always the true brother of Balai Sadugada bagana gandufte. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balai ki ya Islama hatunya rajir tanundinu. Balai ki ya Kristiana khawaqi fatada khardi tan rajir tanundinu. Akuma yaro dabre hu fi yaro hundatu salaman ni ya ko onne rabuke ko boluma oromosan bakka jirtan tisnago. Nama kuma fi dibba jahatul live keessa jira hundi khaysanu yo share gotan namme ka kafitu dandesan beetani jiru kuma takka fi dibba torbata jira share goda damsi arrarra so inu to kuma arara motumma fi adda bilisumma oromo takka is warana bilisumma oromorra
dhugaa walitti himnaa jechuudha. Faarsitee bultuu fi nyaattee bultuurraayis waan dubbannu qabna. Isii tana hundaafuu baga nagayaan dhuftan obboleeyyan kiyya qaqqaaliin isiniin jechaadha. Gara sagantaa keenya dhiyaadhaa invite share godha. ABO fi addi bilisummaa Oromoodha. ABO yookiin addi bilisummaa Oromoo fi mootummaan Itoophiyaa bulchitu bara dheeraadhaaf qabsoo keessa turuun beekamaadha. Bara 1973 yookiin 69 irraa eegalee qabsoon addi bilisummaa Oromoo gootu wal dhalaa baranaan geessee jirti. Qabsoon addi bilisummaa Oromoodhaa gootu kun baroottan dheeraa kana keessatti khasaaraa fi bu'aan isiin fidde hundi keenyaa kan waliin beeknu. Tan taate tan dabarte qabsoo bara afran kanaa fi shanan kana keessa godhamaa turteen ammoo addi bilisummaa Oromoodhaa waboo waraanni bilisummaa Oromoo irreesaa jabeeffachuudhaan humna isaa itichuudhaan hoggansa gaarii hoggansa qulqulluu fi hoggansa uummata hadootuun qabsoo isaa finiinsee asiin mootummaa wajjin hudha wal qabuunsaa beekamaadha. Jijjiiramni dhufe kun haati Oromoodhaa qabsoo Oromoo keessatti reefka ilmaarra teesseeti kan dhufe. Jijjiiramni dhufe kun qeerroon Oromoodhaa lubbuu isiidhaa rasaasaa kanniteeti kan dhufe. Jijjiiramni dhufe kun haati Oromoodhaa ilma siitii wajjin wareegama barbaachistu qabsoo kanniteeti kan dhufe. Abbaan Oromoodhaa qabsoo tanaaf aarsaa barbaachisu kanneeti jijjiirama kana kan fudhannee fi kan dhufe. Jijjiirama dhufe kana keessatti ammoo dhiifamni mootummaan muumicha ministeeraa yeroo sanii paartii hoogganaa tureen Dr. Abiyyiin hoogganamu Itoophiyaa guutuudhaaf dhiifama jedhee godhatee kadhateen dhiifama tahee bira dabarree obboleessa keenyaatu masaraggale. Jaarraa abbaa gadaan masaraggale. Waaqoo guutuutu masaraggale. Elemoo qulxuutu masaraggale. Qabsaa'ota Oromootu masaraggale. Ilmaan Oromoo masaraa seenee hundi kursii irra taa'uu hin danda'u jennee isa deeggaruudhaan qabsoon tun badhaadhina maqaa jedhuun paartii badhaadhinaa dhaltee akkaanii fi isiin tun biyya bulchituuf tumsi nuti godhaa turre tan nuti ifimnuu miti ta seenaan ifimtu. Tana keessatti qabsaa'otaan adda baanee turre. Namoota obboleeyyan qabsoo waliin jennuun duuda walii gallee turre. Namoota qabsoo tana keessatti karaa dheeraa waliin dhufneen wal arrabsinee dirree baanee wal saaxiluudhaan obboleessa keenya kan masaraa seenee masaraan baasnu Oromoon masaraa seenee qabsoon inni godhu Oromoon miitu abadanuma isa tumsina malee Oromoo bira isa baasnee kanneen nun jirru jennee haqaan dhaabbannee adda teenya rasaasaaf kanninee jiruuf jireenya keenya kan biyya qananii dhiisnee qabsoon nuti godhaa turre muumicha ministeeraa Dr. Abiyyiif layyoon turre. Injifannoon inni itti hirkatees hundi keenya kabeenu. Tanaan itti dhaadachuu fi miti yaadni keenya. Isii tana keessa dhufnee ammoo qabsoon addi bilisummaa Oromoo tanuti rabbobbaa ture. Keessattuu ani facaasu diigu wal madaaluu diduudhaan qabsoon Oromoodhaa ta Oromoo boochistu kan taane qabsoon Oromoodhaa ta Oromoo gidirsitu kan taane qabsoon Oromoodhaa ta Oromoo boochistu kan taane qabsoon Oromoodhaa ta Oromoo hidhanneetu kan taane qabsoon Oromoodhaa ta Oromoo baqachiistu kan taane qabsoon Oromoodhaa ta Oromoo kadhachiistu kan taane qabsoon Oromoodhaa ta hurkee bulaa dafkaan bulaa boochistu kan taaneef qabsaawaa turuun keenya tatti haasoinuu miti taragaan beeku ta dhugaan jirtu. Hunda keessa hamtuu fi gaarii keessa dabarree arra geenyee jirra. Arrammoo tobbaana dabre keessa Taanzaaniyaatti araarri ABO fi mootummaa idduutti dhufu kun araara waan jajjabeeffamu ta'uu irraa dubbannee turre. Dhugaadha. ABO fi mootummaa walitti araaramuun Oromoof bu'aa malee khasaaraan qabdu. Oromoo ogguun siin jau beeku hubadhu. Oromoo nyaattee bultuun baanu. Ta maqaa Oromootiin faarsitee jiraattuun baanu.
tara maqaa Oromootiin aangoo qabattee nyaattuun baanu hoggansa Oromoodhaa haquuqaa Oromoodhaa qabu ta Oromoo yoo waltaate awwaan fadhe haa dhabu jau keessatti khasaaraa isiin tun akkan qabne beeneetii fi amanneeti jajjabeessaa turre jechuudha. Taanzaaniyaatti maaltu ta'e mariin guyyaa afurii san maal dhalte eegas boodoo maaltu deemu jira kan jetturraa dubbachuuf hin gadduuf maaltu nurraa eegama. Tan dura seenaa qabsoo Oromoo keessatti bara 1969 kan jaarraan abbaa gadaa Elemoo Qilxuufaan qabsoo eegaleen irraa kaasee hanga bara kana Taanzaaniyaatti dhayitee Oromoon teessee ol mari'attutti hiree muqaama mootummaa Itoophiyaa keessa Oromoodhaaf carraa taanii wal mari'achuu carraa qaamni sadeeffaa idduu jiraatee wal mari'achuu carraa araara qaama sadeeffaa manguddummaan akka jiraattu tan abaa'oon gaafachaa turte san arkachuudha ittiin milkooyteen beeytu abaa'oon ittiin milkooyteen beeytu Oromoon. Tanaaf dhugaan bakkarraa meeysuun taatu muumicha ministeeraa Dr. Abiy keenyaaf galatoomii jennaan hiree tana seenaa qabsoo Oromootiif kan nuuqeetiif hiree tana carraa qabsoo wareegama Oromootiif kan nuuqeetiif akka qaamni sadeeffaa idduutti yoo argame malee abaa'oon dhuftee akka mari'achuun teenye abaa'oon dubbatteerratti ilmi Oromoodhaa ilmi mootii Abbaa Jifaar ilmi Bashaashaa ilmi sabaa muumichi ministeeraa keenya hayaa je'ee carraa tana banuun inni masaraa keessa nuu jiraachuudhaan tana alhamdulillah haa jennu injifannoodha tunis khasaaraa miti osoo khabiraa ta'e abbatanuma najamu quudha qabaatee Oromoodhaaf fadhii qabaatee Oromoodhaaf jaalala qabaatee Oromoodhaaf if gaqqabee Oromoodhaaf qaamni sadeeffaan widduu taajiraatu jee carraa banee Oromoodhaaf akka mariin tun taatu abadan wasilaa qaama biraa taate abadan ni du'a malee hireen tun takkaan hin dhufne hireen tun takkaan argamne hiree tana uumuu isaatiif Oromoon hundi muumicha ministeeraa keenya Dr. Abiy galateeffachuu qabna. Alla magan jennaan nutis akka miseensa paartii badhaadhinatti akka nama Oromoo tokkotti akka obboleessa Oromoo tokko galatoomii jennaan dha. Amma tun tolaan hin dhufne beeki. Yaa tolaan hin dhufne tun. Kanaan hin dhufne tun. Wareegamaan dhufte tun. Laal. Nin sirbaa fi harmaan dhooyifadhaan hin taatu. Tanaan galatoomii osoo wareegamni fadhee jiraate jechuu kiyya laal reefu. Osoo arsaan feetee kafalamte. Osoo Oromoon feetee dhumte. Osoo muumicha ministeeraa Dr. Abiy ta'uu baate masaraa keessa jiru san hayyee kootaan namni sadeeffaan widduu haa jiraatu haanuma mari'annu carraan sanuu Oromoof hin kennamtu. Isaan nuu kanne Oromoo ta'uu isaatii fi Oromoo obboleessa keenya falminee qabsoof ta'uu isaatiif galatoomii jennaan. Tana keessatti ammoo qaamni dhufee har'aan tana qaama sadeeffaa akka dhufuuf dirqisiisee wajji argame kun hambaa jaarraa abbaa gadaati. Hambaa Elemoo Qilxuuti. Hambaa Jeneraal Waaqoo Guutuuti. Hambaa Jeneraal Taaddasaa Birruuti. Hamboota qabsoo Oromoo keessatti aarsaa kafalaa asgaaniitu har'aan tana dubbii tana taa'ee dubbachaa jira. Ilma qeerroon dhalchite. Ilma aarsaan qabsoo Oromoodhaa daandii sirriirra hin jirtu jee amane. Goota Oromoodhaa ka Oromoon rasaasaa fi qawwee malee bilisummaa argachuu hin dandeessu jee cichee gaara gale. Khatakarra lamarra sadi naan
دوئجي خجب جانين خجب سيساترا جال مارو بقى قوتا تاتي بقى قوتا إيرتات سيم ملا خبجان نمني سديفا سي إدو تاي سي ناسوسا سيني ملا دوئجا أنون جانيس ميك أسي جيفني أقوال مجا جاني ميك أسي أقوال قبري سايبانو جاني ميك أسي إمني أتي مود هندا إنجفتي أرق آما سديفاتين أبو مفادي وجي فنيا فرفرت رفتي تيسي حسون كي ستي حقائي چواتيس بغا دلتي رومو تنافيدو أورومون تمون دندين لارا تناف صداتم ناور حقائي مناف صداتم ناور أمبراتي متبر نياني بلو جرانوف صداتم ناور متره دبالي ميور نوتيش نياني بلو جاتشا هنكي جبنوف صداتم ناور ونمان نوتي صداتم نوفو وني نجيسو بربادنيفو لغا أورومو دباني جران نافي متي بغا غوتا تاتي بغا غبي خان اسينجيس بروفيسور محمد ادي كبجمو جالطها وري مري سنير تركمت هندينو امباسادر رضوان دبلته منستر نغينيا في منستر من مرتيتين دبلته وري بكسني تركمت هندينو قام موتوما رايس قام دبلسما رومو رايس ulfadda galatoma isinin janna yecho ulfadda galatoma isinin janna rida devine qamni sadefa achi tarkames ulfadda isinin janna wali galten dura himmil koine warra jattani fammu qaamsa isini qabna wali galten tun akamil koytuf charrabanun mariyatu egalun milkawina siti tadura wali dufani mariyatun milkawina lamadati tarra wali galan wali fudatani tarra wali galu dabanif kharora saganta wal arkuda qabatani adayawun milkawina sadefati تنافو ورا أدى بلسما أورومو في موتوما ولينجلة أدى بلسما أورومو دا موتوما أومسا غافت تجتني فيس تبسي كمنا موتوما أومسا أدى بلسما أورومو دا أوروميا رغافت يو غافت تيو مالي ركون أنغون دبا في هذا بلي خنتيبان دبا في هذا بلي اتقافتهم من دبا في هذا بلي مالي ركون يعني اتبلتو مالي ركون يو أوروميا رد كافاوس دبلته أباوس دبلته بارتي بداري ناس دبلته موتومان أومسا أوروميا رد هنداوي موتومان توكو أورومو رندي روالي قلتو أوروميا رد أومامي مالي أرارا فينامي بنو أوبوليين هارارم نوجد جرامي هاي أرارم فدا أنغو تيجنرا تكيني نكمتاتي أوسو أرارم فدا أنغو نرا تكيني تغراي تخطا تاتي أرانتا نجيتا چورا دادا تغراي تهوغناني تا أينو جرا الدنيا تنرا كجيتا چو أصفاتي أون ممتخين يعربسي أينو خجرو أينو خمومي كمينسترا جيتانشو أصفاق بريزيدنتي نانو تغراي أول أرارس أسناي ميغا إيكا جيتانشو نصفا تغراي تي بريزيدنتي يروج أمساتا ودنتي نجا أبو سويت جالي مارو يوخي جوار محمد يو أوروميا رد بريزيدنتي تي مال ركون هاي فادو مرارا أتو مال ركون فادو بقلا أتو فادو مركون هاي أرارا فينا جنري لا أرارا فينا في وادو الفنان انتهت
Oromoo tana likkitti qalbeeffachuu danda'u qabdi jechuudha. Araaraan fadhaa waan biraa. Araaraan fadha jechaa immoo aangoo tana abadan anuma qofaarra du'an san araaraan taatu jechuudha. Barsilaama Tigraayitis Dabratsiyoon araarani feena aangorraan buujee araarri Tigraayin dhufu. Oso Dabratsiyoon Tigraayiti anuma presidenti ta'etti fufa malee araarri dhufu jee Tigraayif. Tigraayiti araarri bu'u. Dabratsiyoon ammoo ummata Tigraay maqaa jaalatuuf. Rakkoo ummanni Tigraay keessa jiru maqaa beekuuf. Nageenyi Tigraayiif barbaachisaa ta'uu maqaatti amanuuf. Inni aangoo dhabee ummanni isaa nyaatee bulee rasaasaan alatti ummanni hafuura harkachuu maqaatti amanuuf. Anaangoo dhabee mootummaan cawumsaa uumamtee ummata Tigraayiif nageenya abuujee aangoo gadhiisee mire. Hai, keenya kunis yoo Oromoo Wallaggaatiif leecalloo qabatte, yoo Oromoo Boronaatiif leecalloo qabatte, yoo Oromoo Guujiitiif leecalloo qabatte, yoo Oromoo Shawaa Salaaleetiif leecalloo qabatte, yoo Oromoo Harargeetiif leecalloo qabatte, yoo Oromoo Arsiitiif leecalloo qabatte, yoo Oromoo Baaleetiif leecalloo qabatte, yoo Oromoo Harargeetiif leecalloo qabatte, yoo Oromoo Cinaaksaniif leecalloo qabatte, yoo ilmaan Oromootiif leecalloo qabatte, dhugumaan nageenya akka dhufu haa barbaannu taate akka mootummaatti. Yoo aangoo dhiisnee isaanii kanneen nageenyi dhufe maal dhabnaa nuti? Maali rakkoon? Abbaan fadhaa dhufu, fadhu Jawaaraa dhufuutti, fadhu Baqqalaanaa dhufu, fadhu Maraaraa Guddinaa dhufu, fadhu Jaalle Maaroon itti haa dhufu. Dhaabuma Oromoo keessa araara buusee mootummaa wajjin qawween Oromiyaatti akka dhaabamne eega barbaanne. Gidiraan Oromoorra bara 4-5 kana dabru jiru akka dhaabbattu eega barbaanne. Ajjechaan Oromoodhaa akka dhaabbattu eega barbaanne. Obboleeyyan wal fixuu tanarra eega dhugaan jibbine. Warri kalee wayyaanee jala nu fixaa ture. Arra obboleeyyan keenya aangoo qabadhaa jee yoo bakka wal jijjiire maali rakkoon? Maali rakkoon? Faarsitee bultuun jootanii dhalaala. Wanni faarsitee bultuu tanaaf do'aadhaa tiim qabrichoo qofa. Tiim qabrichoon dammeeytuudha. Nyaattee bultuu miti. Faarsitee bultuu miti. Qarshiin kun kudhan baatitti hin galtuuf akkaawuntii irratti. Qarshiin kun 15 baatitti hin galtuuf. Warra amma nu walaaleeffatu hunda akkaawuntii isaanii nuti harkaa qabna. Mootummaa naannoo Oromiyaatiin kafalamee fi dalagu harkaa qabna. Daleessisaa turrees warra dalagaa jirus ni beekna harkaa qabna. Warra gaafa paartii keessa jirru nuti daleessisaa turrees harkaa qabna. Warra kafalaa fi turre. Warra faarsee bulaa wanni jennuufis tana. Tokko beekna warra hunda liistii itti galchaniif ta mootummaa tana gabbaasuu dandeenya. Eenyuuf maallaqni kafalamu jira akkaawuntiitti meeqaa kafalamu jiraaf gabbaasuu dandeenya nuti. Wal sattaruuf usu jirra malee. Maal wal daleessisaa Ibeena meeqaatu paartiidhaan kafalamu jira maallaqa mootummaa malaamaltummaadhaan maallaqa paartiidhaan malaamaltummaadhaan Facebook irratti akka dalagu bloogara meeqaa qaxaramee dalagu jira ni beena. Tun Oromummaa bakka hin buutu. Hin buutu faarsitee bultuun waan nyaattee bultuuf mindaaf mana kiraa jimaa waan nafaqaasiiti jecha waan gooti. Yookaan piikaappii dhabdi. Harmallaan garaara addi malee waan biraa yaaddu. Harmallaan. Isii tana sirri beekuu nu barbaachisa. Qabsoon teenya immoo Oromummaa tokkummaadha jennee mire. Araara jennee mire. Osoo addi bilisummaa Oromoo mootummaa cawumsaa Itoophiyaan gaafatte gaafiin ta'e ol guddattee jennaan ati Oromiyaaf qabsaa'uu jirta. Barsilaarra muumicha ministeera federaala irratti mootummaan cawumsaa ta'uu qabaa isin jette akka abinnitti akka paartii Amaaraa kan biraatti osoo akkas jette ergama biraa qabdaa ati qabsoon ta'e Oromiyaa fi Oromoo fi malee Itoophiyaa fi miti maaliif achi dheeyxee jenneetuma asirratti dubbannaa jechuudha.
nuti rabbi sodaannee rabbi injiraannaa mire gaafiinsi immoo qabsoonsi oromiyaa fi oromoof maqataateef mootummaa cawumsaa yoo oromiyaa raggaafatte araara eega barbaanne eega haadha wallaggaatiif boonye eega haadha gujiitiif boonye eega haadha boranaatiif boonye eega haadha shawaatiif boonye haadha salaaleetiif boonye eega haadha oromoo harargeetiif boonye eega oromoo tokkoof boonye ta ilmaanii hojii qabbana keessa teessee waan luisistu dhabdeef boonye maal qaba mootummaa cawumsaa oromiyaa irratti isaanis akkuma Geetaachoo Raddaatti aangorra jiru kun irraa bu'ee caasaan isaatis akka jiru jijjiiramee warri gaara jiruu fi warri falmitoota jee oromiyaa irra falmu kun dhufee araarri bu'ee Itoophiyaa waliin bulcha maali rakkoon yoo gaafiin isaaniitu tana taate rakkoon maaliidhaan so dubbii faarsitee bulaan ooftu tuun to oromummaa xiyyeeffattee miti tana oromoon kumni lamaa fi 900 na daawwataa jirta likitu badhaa jechuu barbaada sirrii miti faarsitee bultuun aangoof boolchi dhihanaaf boolchi qoonqoof boolchi dirgoof boolchi maal qaba ta duraa ta lamadaadhaa qawwee hiikkadhaa seenaa nuun hin jenne mootummaa cawumsaadhaa hidhannooni kan nu yette abaa'ooni namni abaa'oo rafti narraa ol qabsaa hin jiru tokkoon faarsitee bultuutun tokko amma moo araara barbaanne maaf araara barbaanne walajjeesuu quufne maaf ol jibbina osoo ol jaalachuu dandeenyu maaf ol dhiibna osoo tokkoomuu dandeenyu diina heddummaannee maaf ol irra nuti gaafiin oromoon irra wal loltu hundinuu gaafii irra walii galuu qabnu gaafii irra walii galuu qabnu osoo qabnu maaf ol lollu eenyuuf ol lollu sirrii miti jechuudha absolutely sirrii miti jechuudha haqa kana yoo qabaanne immoo dhugaa kana yoo qabaanne gandummaa keessaa ba'uu qabnaa jechuudha gandummaa tam yoo muummichi ministeeraa badii kan qabaatu taate ilmaan jimmaa hundi muummicha ministeeraa balaaleffachuu danda'uu qabna gandummaa keessaa ba'uu qabna yoo obbo Shimallis khatoo gogora qabaatu taate ilmaan shawaa hundi Shimallis Abdiisaa balaaleffachuu danda'uu qabna gandummaa keessaa ba'uu qabna akka oromootti eegataane kan qabsooyne injifannoo kana finne akka oromootti nullee wal dhageeffachaa yaa'uu qabna walii fudhachaa yaa'uu qabna wal dhageeffachaa yaa'uu qabna addi bilisummaa oromoodhaa hidhannoo hiikkattee haa galtuu galuu diddee haa akkamitti hidhannoo si hidhattee galti warra hidhannoo hidhatee gale mana hidhaan jiru qabsaa'onni adda bilisummaa oromoodhaa meeqaatu mana hidhaa jira harka qullaa warra gale warra booleen gale warra xayyaaraan gale kan mana hidhaa jiru meeqa hiikaa jenne isin kadhanne isin dadhabne tanaaf ummata dubbachuu jirra hay Sabaat Naggaadhaa kan wayyaanee hogganee lolchiisaa ture kan dirree waraanaati qawwee osoo dho'isisuu osoo dho'uu osoo wanta jiru harkisaa hidhamee xayyaara biicaa beekamtu saniin mana hidhaa seene mana hidhaati bee tambiraa hundi ta dirree xayyaara dirree loleetti hidhamtee mana hidhaa seente san hundinuu hidhaa seentee turte mana hidhaati baatee Oromoon karaa nagayaatiin nagaan qabsoona qalamaan qabsoona rasaasaan qabsoonu yattee abaa'oo bakka buutee dhufte shakkamtee shakkamuu qofaaf mana hidhaa meeqaatu jira meeqaa dhukkubsachuu jira meeqaa booyu jira meeqaa wallaansa dhabuu jira meeqaa haakimniinii fi seerri gadhiisaa jee poolisiin Oromiyaa gadhiisuu diddee Caasaan baana boolisni Oromiyaa irra guddaan sabboontoota caasaa saniin baana laal caasaa isiniif gala laal caasaan san gadhiisuu diddee mana hidhaa akka gadirsu jirtu meeqa duuba kana gayaan galee akkasitti mana hidhaatiin teessisu jirra
جرا أنا اللي وجين جرا جئتني سنين جت جرا نتو أكبارتي بدأنا تورّخنا كمنه منايدا تيسيسو جرا ورّخنا كميتك أوه كنا خوتا جتشو دندينيا دورا ورّخنا قديسنا أمانة مما جرا خاني رارك شو كمنا دي أسو حقلته برا دبي حقامي حلالو إجا حقاتين حلالو جتشو جرا ورن هاي خنا جاء أبدي تي منافوتي داوودي بسادا خلينا أمدا بيكتبوا باتره نامج هيته منا كيسة تأخورات تقطع فينشان تقطع سكرات أوركيته سلكي أوركيته وامي كد أوركيته تيسيسته أكمل جال مارون نفيك أوي خي أورغلا مال أبدته نفيك أورغلا ني خاتي أسيت تكسبون جرتو إنيو إني سدين أنا أصوته أو نفيك أورغلا هنقلوا أنو هاي تنافو بارتين تينيا موتومان تينيا أمتا منا هيدا سبب ملي تيسيسته هيته تاو جرتو كان قدي سايس من جنة أصو أنغو تمالت تيساني قدي سوسو أباني أنا بيران كتو أنو مالت تيسان قدي سا جرخانين أوي كدو خوتو يجو داف ورق أوي ملي هيني خناو قدي سو أمنا Ubantana sa oromo tun arara mu feyna yenne mo wal shawatu feyna yenne sa tam tajnu tujannatun wal tabanna yenne mo wal araram na yenne ifamo ligona yenneti mumichi ministera kenya dirrebe Ethiopia gutu ifamo nunje opidio biyanu baste tunte ifama yenneni biyagalle harka kale nutumatu rev arra harka tuma jirranti nuti ummata sani beha ummata harka khalenu tumef arra harkatum warra khalenu hidef arra ifidetaw nuti ummata sani mali rawala man nare mali wonni nuti rawala man tami tan nuti rawala man o so hakka banne hajalu damna Osoha kakabane juarina, osoha kakabane anggaota baoda kan hak ambiya kaisa sene hidate sisna. Osoha kakabane umata kan akan tada arari kenya kaduga sana katau kabar banu yote. Ugar da betu da farsi tebula boltu hofong foka nya tebultu. Ango berbatu jina caca udah miti ya uga cina kaca cina hak cina kaca cina hak hanaf jirana tanaf sudah tamnas tanaf jibbamu rangka ya nih parti Kenya mo umat aba ora kadur kawe katedu harka bulla lenji sen akka gode oso beku agara jiru kawe kate kami dufa akami kawin katedufa akati Dawudi bisago to jirto sorku akati ummata kham mana hida godu jirto sorku hi khijara kada hida hi khajara kada akasin arara uboluma kharatti debisa angon guya arara raten arara sabaran chaltu abadan arara oromorra angon abba feten chaltu angon abba fete yodugan arara oromo khabar banu tate kursi ra wali khane wal taysisu dan daw qabna yodugan oromo tukongu khabar banu tate yo ajechan oromo itutti dem to kadabatu khabar banu tate